Tole, maqaan koo Ahmad Abbaa Maccaa, Abbaa Fogginaan jedhu, itti gaafatamaa waajjira dargaggoo ispoortii magaalaa Jimmaati. Egaa akkuma beekamu shaampiyoonni guutuu Oromiyaa marsaa 27ffaa waggaa 8 booddee ergi addan citee tureen magaalaa Jimmaa irratti haala kanaan eegaluudhaaf qophii dursaa jala jirra jechuudha. Qophiin akkuma argitu egaa qophiin tokko magaalaan kan keenya akka magaalaatti of qopheessuu qabdi. Magaalaa keessaa immoo qophii ispoortiidha dirree qopheessuu qabna. Qophii kana wajjin wal qabatee akkuma argitu seenaadha. Dirreen kun waggoota hedduutii fi utuu meenteenaansi hin ta'in kan turedha. Kanuma wajjin wal qabatee guyyaa naannoo torbii tokkootii eegallee haala kanaan haala ni bareede, haala kanaan haala ni miidhage akka inni faayamee jedhuu fi qophii guddaadha kan hojjetame jechuudha. Bu'aa dhumtisaa shaampiyooniin kun inni guddaan dirree qajeelfachuudha jechuudha. Dirree kubbaa miilaa qajeelchuu, dirree kubbaa harkaa qajeelchuu, dirree kubbaa saaphanaa qajeelchuu, dirreewwan ispoortiidha barbaadan jedhamu qajeelchuudha jechuudha. Nuuf akka waajjira dargaggoof ispoortiitti dirreen kun gaafa qajeelee jedhe namoonni araada addaarraa gara ispoortiitti akka inni dhufu waa guddaa nuuf qaba waan ta'eef haalli qophii kan keenya akkana fakkaata haala miidhagaadhaan. Egaa dorgommiin magaalaa Jimmaatti gaggeeffamu guutuu tapha Oromiyaa kanarratti naannoo dorgommii 21tiin kan gaggeeffamu jechuudha. Kubbaa miilaarraa ka'ee akaakuu lachan dabalatee hanga dhaqee atileetiksiitti jechuudha. Wanti keessaa hafe hin jiru bishaan daakillee kan of keessaa qabu waan ta'eef dorgommiin akaakuu 21 kan gaggeeffamu. Magaalaa Jimmaatti inni guddaan nuti argannee baanu magaalaan keenya magaalaa nageenya qabdu. Magaalaan keenya magaalaa tokkummaa qabdu. Magaalaan keenya magaalaa jaalala qabdu jechuudha. Isa kana muuxannoo warra biraatii kan dabarsinu yoo ta'u kanaan alamoo ispoortistoonni addufanu jechuudha. Mana ciisichaatii ka'ee hanga gadi bu'ee warra kophee qulqulleessanutti itti fayyadamu jechuudha. Kana qofaas miti magaalaan keenya maal akka fakkaatu gurguruu bakka itti dandeenyu jechuudha. Gabaadha kan nu dhaabbate bu'aan inni guddaan nuti argannu dirreewwan ammaa antiin jedhe dabalatee jechuudha. Dirreewwan hawaasni keenya hin dammaqa ispoortii akka inni deeggaru ta'a. Kana qofatu hin ta'in naggaadeen kan keenyallee irraa dalagatee irraa buufata. Magaalaan kan keenyallee nageenya of harkaa qabdu sharafattee gurguratte waan taateef bu'aa hangana hin jedhamnedha kan nuti irraa argannu. Waliigala gaa dorgommiin kun akka waggaa 8 adda citee waggaa 8 booddeedha magaalaa Jimmaa irratti akka inni murtaa'ee akka inni gaggeeffamu kan godhame kun seenaa guddaadha. Magaalaan Jimmaa magaalaa guddittiidha. Magaalaa miidhagduudha, magaalaa jaalalaati, magaalaa tokkummaati. Akkasumas immoo biyya Prime Ministeriiti jechuudha. Kana jennaan uummanni magaalaa Jimmaa wanti inni gochuu qabu ammarraa eegalee keessummaatitti dhufaara. Keessummaa isaa haalaan simachuu, keessummaa isaa kabajachuu, nageenya isaa eeggachuu, yoo inni dheebotee jedhe bishaan obaasu, yoo beela'ee jedhe nyaachisuu. Magaalaan Jimmaa kana qophaa'ee yoo gabba'ee ispoortii deeggaree ispoortii irratti hirmaatee amlee kaasee jedhe waa guddaadha kan inni ummataaf dabarsu waan ta'eef hawaasa keenya kanan dabarsu. Dargaggoonni kan keenya araada adda addaarraa adda baanee bultii 15f tura jechuudha. Bakka kanatti dhumne maalummaa ispoortii akka illee nuti itti kaamnu xiinsammuu keenya keessatti hojii hojjeta waan ta'eef dargaggoonni kan keenya nageenya eeguurraa ka'ee keessummeessuurraa ka'ee hawaasa itti dhufe kana simachuurraa ka'ee hojii guddaa hojjechuu akka qabnuu fi dargaggoonni kan keenya gamanumaan of qindeessanii wal qindeessanii gara kana ummata dhufe kana akka keessummeessan ergaa guddaa karaa waajjira dargaggoof ispoortii magaalaatiin isinii dabarsa. Galatoomaa inistiraaktar addunyaa Shimallis Daawit itti gaafatamaa Federeeshinii Atileetiksii Oromiyaati. Akkuma beekamu taphni guutuu Oromiyaa erga addaan citee waggaa 6 darbeera. Kana keessatti gaafa laallu atileetonni yookiin immoo jenereeshinii 2-3 kan ta'u nu jala harcee jechuu dandeenya. Maaliif carraa dorgommii godinaalee bulchiinsa magaalaa tapha guutuu kana keessatti gaafa argatan karaan duras atileetota beekamoo tapha guutuu Oromiyaa keessatti bahaa turan waan ta'eef kuni keessattuu atileetota haaraa baasu dabalatee keessattuu qofa otoo hin ta'in carraa dorgommii umurra darbee godinaalee bulchiinsa magaalaa keenyallee sadarkaa maalirra jiran akka jiranillee adda baasnee yerootti beeknuu dadhabnee ture jechuudha. Kuni waltajjiin isaa waltajjii qofa dorgommii qofa otoo hin ta'in godinaalee bulchiinsa magaalaa aadaa isaanii
qooqa isaanii kallattii gama hundaan gaafa dhufanii Oromiyaa ibsuu danda'u dorgommiin kun waan hedduu qabatee dhufa waan ta'eef as keessattis atleetota hedduu horatamuu ni danda'a waan ta'eef ani dhugaa dubbachuudhaan waggoota 6 keessatti dorgommiin kun addaa cituu isaatti keessattuu guddina atleetiksii irratti bakka bu'oota horachuu irratti yeroo ammaa kana atleetiksii keenya sadarkaa uummanni keenya barbaadu sadarkaa biyyi barbaadu sanarra geessisuu irratti qaawwaa guddaa baneera. Yaa ta'uti garuu yeroo kana galata Waaqayyoo hooggansii koomitimentii fudhachuudhaan keessattuu qophii isaa gaafa laaltan qophiin isaa barootan darban yeroo gaggeeffamurra adda ta'e kan qophaa'aa ture ta'uu isaati jechuudha. Qophiin amma erga nuti galleerree torbee tokko ta'eera jechuudha. Qophiin waliigala isaa gama kamiiyyuun tokkoffaa hirmaannaa godinaalee bulchiinsa magaalaa hunduun hirmaatu. Kanarra darbuudhaan immoo qophii bulchiinsa magaalaa keessatti dorgommiiwwan gosa ispoortii 20 kan ta'uu danda'u akkuma ilaaltan tiraakiin atleetiksii amma ilaaltan kuni akkasiin turre jechuudha. Waggaa 6 olitti balballi kuni tiraakii atleetiksii gaggeeffame sin beeku jechuudha. Kanaaf kuni akka haaraatti biyyoon keessa ba'ee maateriyaaliin keessa guutame maashinoonni magaalaa kana jiran hunduu guyyaa fi halkanii hojjechaa kun amma sadarkaatti dorgomsiifnu qofa otoo hin taane sadarkaa bareedatti kan ga'e qophii tapha guutuu kana xiyyeeffannoo addaatiin hooggansi mana hojii keessattuu maanajimentiin biiroo fi federeeshinoonni waliigala hojjetan walitti dhufee hojiin kun hojii xiyyeeffannoo barbaadu qofa otoo hin taane akka ka'umsa bu'uura atleetota keenyaa fi gosa ispoortii adda addaa gaggeessuu keenyatti bu'aa galmeessuu danda'uu fi atleetotni haaraa iddootti argannuudha jennee abdatame ija addaatiin qophii addaatiin kan hojjetamaa jiru ta'uu isaati jechuudha. Nuti bara dheeraa dorgommii kana gaggeessinee beekta amma 26 jira. Almost walakkaa olii gaggeessaa turreerra garuu kan barana qophiirra gaafa ilaaltaniyyuu adda jechuudha. Hooggansi biiroo erga as galee torbee darbee jechuudha. Qophii kana keessa kun jechuun xiyyeeffannoo ispoortiif kenname adda jechuudha. Keessattuu barana ivantoonni gaggeessine hunda ija addaatiin ispoortii keenya sadarkaa uummanni keenya barbaadu sana ol kaasuu fi xiqqoo mataa cabsee sana immoo ol kaasuu wanti hojjetamaa jiru kan adda taasisuudha. Deemee qophiin keenya baay'ee bareedaa hirmaannaan godinaalee keenyas baay'ee bareedaa guyyaa boruu gidi baniinsa isaa irratti haala bareedaa fi haala ho'aa ta'een magaalaa Jimmaattiin banamaa jedhamee keessattuu yeroo ammaa kana qophii waliigala isaa xumuraa yerootti jirrudha jechuudha. Nuti amma jalqaba duraa atleetiksiin dorgommiiwwan U60 gaggeessineerra, U18 gaggeessineerra, U20 gara fuula duratti caamsaa keessatti gaggeessina, dorgommii kilaboota gaggeessina, dorgommii sagantaa leenjii guddattootti gaggeessineerra, dorgommii aspaaltii, dorgommii qaxxaamura biyyoolessaa hunda gaggeessina. Yaa ta'uti garuu kan tapha guutuu kana kan adda taasisu tokkoffaa dambii isaatiin wal qabatee jiru. Dambiin tapha guutuu kana atleetonni kilaba irratti hirmaatan bara 2015 fi bara 2016 kilaboota keessatti hirmaatan iddoo kanatti hirmaachuu hin danda'an. Tokko kan lammaffaa carraa akkaadaamii argatan as keessatti hirmaachuu hin danda'an. Lammaffaa giddugaloota irratti warra hirmaatanii fi carraa argatan kana keessatti hirmaachuu hin danda'an. Kun jechuun atleetiksii ija addaatiin ilaaluu qofa otoo hin ta'in bakka bu'oota haaraa horachuuf qaawwaa jiru hunda cuufne atleetonni haaraa carraa akka argatan, atleetonni kilaban gallee carraa haaraa argatan, kilaboonni naannoo keenya fi federaala akaadaamii giddugaloonni dhufan immoo atleetotatti carraatti calaluu danda'an uumuuf itti yaadamee atleetiksiin kun kan karoorfame jechuudha. Gosa dorgommii nuti gaggeessinu illee gosa guutuudha jechuudha. Meetira 100 kaasee haga 10,000tti dorgommii saala lamaanuu kan gaggeessinu jechuudha. Gaafa kana jennu atleetota haaraa, fuula haaraa, performaansii haaraa boru naannoo keenya bakka bu'uu danda'an, boru biyya keenya bakka bu'uu danda'an horachuun ni danda'ama jedhameetti dambirra gaafa dambiin bocamu dhimmoota kana jiddu galeessa godhatee warroonni carraa hin arganneef akka carraa kennuu taasifame kan hojjetame ta'uu isaati jechuudha. Andamsa kan godhu akkuma beekamu atleetiksii keenya haala irra jiru beekamaadha. Godinni bulchiinsa magaalaa caasaan keenya hundu atleetiksiin lafee dugda uummata Oromoo ta'uusaa keessattuu kanarra kaasee eenyummaa uummata Oromoo ta'uusaa atleetiksii ispoortiif qofa laallee kan dhiisnu otoo ta'ini akka eenyummaa uummata Oromoo qabeenya uummata Oromoo ta'uusaa beekanii godinaalee bulchiinsa magaalaa caasaan keenya aanaalee keenya dhaabbilee mootummaa fi miti mootummaa atleetiksii irratti akka hojjetanii fi atleetota hedduu horachuudhaan naannoo keenya biyya teenya akka beeksisnu dhaamsa kiyya dabarsuun barbaada. Kanarra ka'uudhaan ogeessi hundi
atileetiksii irratti tumsa gochuudhaan beekumsa isaa, dandeettii isaa, maallaqa isaa atileetiksii irratti ooshee atileetota bebeekamoo naannoon Oromiyaa sadarkaa itti malu qaqqabsiisuu irratti gahee keessan akka baatan waan jedhuu fi gabraatiin taphni guutuu kana gaariidhaan jalqabee gaariidhaan xumuramuu hawwaa godinaalee bulchiinsa magaalaa dhufanii hunduu dorgommii miira dorgommummaa miira mo'achuudhaan dhufanii dorgommii isaanii haala bareedaan akka dorgomanis asumaan dhaamsa koo dabarsuun barbaada. Galatooma ulfaadha.